Egaa viidiyootan meeshaalee fiduu qabdan meeshaan finne jedhee torbe darbe wal maxxansee isin hojjedhe ka waggaa afurii maal godhetten agarsiista yookiin waan hojjettu dhabdee minaaminna warri jedhan hin jiru baay'eetu jira komentoonni isaaf deebii isin ilaadha achumaanis immoo yaada biraa isiniif ibsa'een dhufee baga geessanii irraa haftan ayyaana irraan isiniin jedha ayyaana utaalloon illee nu dhiisuu dideem bizi taane haadha daa'imaati surumaa viidiyoo hojjechuu hin dandeenye jechuudha ishi waan si hojjennu dhabuu dhiisiiti jechuudha waan hojjennu hin dhabnu garuu haadha daa'ima waan taaneef teenyee haasofna yeroo baay'ee tokkoffaa siifaa galu xinnoo ishiiti ashama hordoftoota koo nageenyi waaqayyoo siniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti baga irraa haftaniin isiniin jedha anillee nagaa kooti utaalloonis naqabee jira dhugaa dubbachuuf jira torbii lamanarra ture giddiidhuma hojjechaa ture samoon immoo daa'imuma faana yaa ayyaana mitire biizii ta'ee jira waan ayyaana immoo daa'ima heegaa viidiyoo qabattee waan ayyaana hojjechaa aytaasabib so tuusaatu naami jechuu dinnaaniin viidiyoo hojjechuu iyyuu hamma har'aatti hojjenne kun guyyaa shanaffaa moo arfaffaadhaani kanaaf deebii kana deebisuun dhufee baay'een isaanii yeroon waa'ee boorsaa waa'ee shanxaa waa'ee maashinii waa'ee maalii gadi guuree isinii hojjedhu ka waggaa afurii maal nutti agarsiifachuu dhufte kan jedhu jira kan immoo waan ta'e jedhu jira baay'eetu jira komentii baay'een naan galu jechuun qeeneensaati inni waan hojjettu dhabdaanis kan jedhamu jira ka waggaa afurii maal akka ta'uu fi hiikaa baay'ee qaba. Egaani kan inni hojjedhuu fi warra naaf barbaachisa jedhee hojjetuu fi malee kan warra waggaa 5 duraa kan gana waggaa dhufu kan duraan darbeetiin miti. Karoorri irratti haasa'amu wanta fidachuu qabdu yoo biyya keessatti si fayyada isa jedhuudha malee meeshaan koosa kana anamma kanan qabaa jedhee sitti agarsiifachuu miti. Mana kootu kan dhufee do'atu baay'ee jira yoon qabaadhe yaa qashtii koo sin beeku nan beektu waan ta'eef appreciating kanaaf homaa naan godhu. Waan qabaniin immoo yoo agarsiisan sila qabdu agarsiifatta yoo dhabde aadaa maal agarsiifatta olkaatan suuqatan olkaatanii fuudhuu jedha namni silan qabuufan kalee fidadhe jedhee har'a sitti agarsiise nam fidee fidadhus akkana si barbaachisa Itoophiyaa keessatti jedhee malee meeshaa koo manaa dhufee kan do'atu baay'eedha maalan ganaa sitti agarsiisuu dhaqa dammoo turizimii yoo biti maaluma sitti agarsiifadha. Kanaafi ani wantoota akkana hartanii kun akkana haree dhufee akkana ta'ee sakaan immoo akkana sakaan fidadha sakaan isa jedhuni yaada koo burqisiise malee hani wantiin kan hin qabu sitti agarsiifachuu dhufee hin jiru maaliif narraa hin hir'istu naan dabaltu itti naan hidaatu iskiriptoo naan fiddu ammatoon naa fidisiin jedhee qabammooni siin kennu nan fidadhe waan ta'eef jechuudha. Kanaafi qabaachuu kootti konfidensiin qabaan maaliif ollaa ergifadhee sitti agarsiisee irraa si barsiisaa hin jiruan kootuman si agarsiisaa jira. Ayyaana booda immoo kanaan hin ka'e maaliif biiziin ture deebisuu hin dandeenyu komentiin garuu kan guyyaa 4 duraati. Kanaafi silan qabuun sitti agarsiisee inni raqxesh ማወቅ አለብሽ ዋጥ ማድረግ አለብሽ የምትንጫጪ ነገር እዛ አድርገሽ ማለት ነው። ለምን በቃ እንደው ማልጎታ ደ ሃሩን ከኖ ለእጁ በቃ በተመሌው ማንን ጎቷል አኒ ቀባናኒው ሲተገርሲሴ ማለት ይርግፈዴ ምትፍዴ ከኒ ሲተገርሲሴ ከኔ ረዚ በርሲሳ ጅሩ ዴሜ ከነማ ይርግፈዴ ይሶ ከነ ፊዳ አየቻን ጅሩ ሱማ ፊዴ ሲተገርሲሳ ጅራ ደሞ ወረራ ፈየደሙፍ ይንፈየዳ ሜሻሌ ፎር ኤግዛምፕል ኢሳንኩኒ ዮዱፋን ኢሳንኩኒ ፈየዱ ኢሳንኩኒ ሞ ማፋይዳን ቀባን ይሰጀዱን sitti himuu dhufe malee baay'ee warra barataniif immoo gaariidha jedheeni malee meeshaaleen qabaaf miti fakkeenya jedheen kaaseni malee jechuudha yoo agarsiifadhe moo dhugaatti dubbachuuf konfidensii waan hin qabuuf waan koo waan ta'eef waan hin fidadheef kan hin fidadhe maal gadi baasee fidadhe kana fidisiin jedha irraas hin barsiisu hin qabu isa sana fidadhu siin jedha hin jedhu so waan fidadheef ani baay'eetti gammada garuu dhugaa dubbachuuf warri haare immoo waan godha yoomuu haarumatti afa malee jechuudha afuudhumatti itti fufa malee jechuudha
بين كاميرا كيس بين كانوا تبع بين تبعو جلس كاميرا كيس كان في kanaaf jechuudha yeroo hunduma kaameraa keessa galuun sirrii miti fi daa'imni huzuma hunduma yeroo waraabu waan galuuf sirrii natiin taane kan dhorkaa jira waan biraaf miti kanaaf isiniin jedha warreen immoo waan hojjettu dhabdees jettanii qallaalee Itoophiyaa keessa wanti hojjettu baay'eetu jira ayidellama asii baay'eetu miti asuma keessatti wanti hojjedhu asumatti baay'eetu jira garuu ebba guddaa keessa daa'imman marfamee waan hin jiruufan akkaataan itti hojjedhu dhabaa jechuudha malee abadan viidiyoo waan hojjedhu dhabu surumaa yeroon hojjedhu dhaba kan si garramu keessa jechuudha malee viidiyoo hin dhabu anamma guyyaa shiroo waxee chumaan qimamisa kana ta'e jechuu waan hojjedhu guyyaa nu shanuu ishiidhaa sitti agarsiisu akkuma nama kaanii shoo godhee hojjetu akkuma nama kaanii nama buna nama dhaqee haadha buna warra hiyyeetu hin jira warra burqitee hin jira buna dhugaa jiru waan na dhabsiisu qabu kun maaliif daa'ima faana yeroo hunduma kaara jettee agarsiisu sitti hin tolu nama daa'ima qabutu beekasa kana ishiin afulaxeen agoobara farsitee deemtu hin beektu kana waan ta'eef innaa waan hin hojjedhu dhabuutoon taane yeroon hojjedhu dhabaane suruma inni kun immoo ijoodha hin fayyada islan akka kootti yaadefan akka kootti yaade malee akka keetti miti kan yaade fakkeenyaaf I don't know akka kootti waan yaadefan hojjedhe viidicha malee akka keetti yaade miti ka waggaa 20tu gadi baasee sittaayimu namni isarraa fakkeenya fudhachuu deemta malee isa sana fidisiin jechaa si ajajaan jiru waan isa fidisiin jechaan jiru waan akkanaa fidii fakkeenyarraa fudhachuu isa barbaachisu jedheen hojjedhe malee jechuudha kanaafi malee akka ati xinnetee yaaddutti xinneessuun yookiin haaruu dandeessa bargit boorsaa sitti guure si aarse laadhe amma kanan qaba gudii kee yoo man gadi fuudheyyuu xinnumna seeta hundaan si faana akkiritti sitti mul'adhu nasitti mul'adhu waan nama jadee tokkotuyyuu biyya yeroon haadha heebbuu piraankii godhee baay'een tancaaca'ee of ciree jedhee boba'e tokko komantii jaloo seentanii argitan kan naan rabsitu wayii jirti biyya kana asuma nan beeka kan gubatte bakka yoona maali akka gubatte nan beektu duratti garuu yaa'u bichaa gubattee jirti achi komantii kana naa barreessiti komantii kana galeen sirumaa kana caalanuu mataa sirraa cira naan jettee komanticha jala olaalta naxxanii galtee gin in ollatte dhugaa waaqa gaafdhuftee dubbiftu akkam baree barteesme argadhe siriyeesitti waatee dhugaa waaqa maa barreessitee yuun jedha jedhee fa'iin ishiidhaaf ishi anaami anam beektu jettee jirti ishii garuu nabira geesset dhugaa waaqa nabira geessee hamma harka akkana godhatu geesse ittiin kaafneem hamma harki natti kaastii na beekteela galeefila nan beeka bar ani immoo to'adhee bira ga'e jechuudha sinii galee ani immoo iyyaafadhee bira ga'e bargit bilbila ishiitiin naan barreessine bilbila namaatiin naan barreessite gini so akka sana kan na bira geessu soo taate kan fagoodha tan caccaatu soo taate tan cacca'uudha malee ani full confidence ስላለኝ ምንም አልፈራም ለምን መሰላችሁ isan itti jiraadhu isan keessa jiru qofa naasa'an ergifadhee way dammoo otoo hin jiraanne dudda duuba bichaa waraabu'anii waan ta'eef jechuudha. Bamaa nama arsaa jira gaa mucaanii sila nani waraabneef kaameraa keessa hin galle nama arsaa jechuudha seenuudhaaf sila dhorkaan jiraanii nyaaran akka keessa hin galle dhorkaa waan hin jiruufi na jalaa jisse kanaafi ani waan keessa jiraadhu ganaa hargita kan gammadu waan magaarii barreessaa deemu kan dhuguma barumsarraa qabas jettu jechuudha. Ana sumtaa'in serrabsa viidiyoon hojjedhu qabu suma rabsu bichaan qaba yeroo. Amma maasi gubaanoo meeshaalee tokkooniin isteeppiidhaan waan dhufee fakkeenya fidadhee itti gammadee fi Itoophiyaa keessatti isin hin fayyan garuu isin hin fidina isan fide kana kanin baay'ee isaan finne jira. Kan fiddan immoo isin barbaachisu jiraasa jedhuun hojjedhe maaltu viidiyoo dhabdee isa waggaa rafan kanaa gadi buute isa waggaa afurii miti waggaa 20 yoo ogummaa yoo baratte bar hin darbu ogummaani wallaaltu akka kaname yoona carqi bichaa walitti tarteenaa galte carqi furrishin xaragatte fixxeet boochas deebite baay'ee jira kan akka ishis layyuu
isinitti meen jira miti mucayyoo tokko naa baarti turte yeroo baay'ee komantii jalatti yeroo haadha eebboo sana piraank godhe malee namni nan arrabsu komantii jalatti banagaraachilla garuu na tuttuqxi garuu waan nan hojjedhe jalatti intalli kuni isinii kaasanitti fakkaata gaafa tokko baankii dhaqeen baa na argite na waamte hunda dandeessu naashin jettu na waamtuun yaa'u kuni daawwattuu koo ta'uu nooltu jedhee maaliif hunda dandeessu isaan malee biyya namni na beeku hin jiru waan ta'eef laalaalu na argite maqaashii qabadhee komantichi jala laalu si arrabsaa yookiin sutuqaan ture naan jettee booda suuqii keessa naa teenyuun kolfina maaliif akka kanatti iyyuu si laalanii yaa'unnaa sana suuqii seentee maal hundumaa argite mana jireenya koo jechuudha inna beekan si tuttuqaa naan jette inaarte jechuudha galtee የምሬ እግዚአብሔር በሚያውቀው ጉያዳን ብዴና ቢት ጉያዳን መነክራ ክፍሊ tokko ni beektu miti yaው xiqqeessu fi miti yani kan kanaasaw isa keessa jiraatti namicha mataa muruu wajjin jiraatti sinii galee bakka baay'ee saas siniif hin ibsu jechuudha kana jechuun arkish akka duwwaa dhufe ilaala mana kifilii tokko kiifreestanii keessa jiraachuun meeshaan dhufee miti shaanxantu firaashuma fattanii raftanii fi shaanxaa saaqxanii jiraachuuf hin ta'u amma na arrabsitu sana garuu otoo ogummaa barachaa deemte otoo gaafii qabdu wayii biyya keessan jiraan gaafatte akkaataa itti galtu baay'ee cinqamtinnaa dhuftee ilaalte jechuudha baay'ee dhiphatti jechuudha otoon kaleessa jetti jechuudha so itti fayyadamuu si wayyaa arraba dheerachuuf nama arrabsuuf otoo hin taane otoo taateellee nama arrabsite rakkoon qabu garuu arraba dheerachuurra dura ta'iiti taanaan rakkoon qabu ta'iiti jechuudha sagalee si ta'eesse baay'ee